warri faranjii saal tokkee jechuu bira dubbichi fagaachaa dhufee LGBTQ+ jedhaniiru. Jechuun maal jechuudha? Dhimma saal qunnamtii ilaalchisee dhiiraaf dhiira, dubartiif dubartii, ali immoo warri dhiiraaf dhiiraa dubartiin barbaadanii, dubartiif dubartiin dhiiran barbaadan. Inni kun wangeela keessatti kaa'amee jira. Inni kana bira immoo darbanii warri biyya dhihaa, warri biyya Ameerikaa fi Awurooppaa kana duwwaa hin ta'in biin sun immoo bisexual isa jedhamu warra dhiiraa wajjinis hin jiraatu, dubartii wajjinis hin jiraatu. Karaa lamaanuu jechuudha. Akkas jechaa itti fufaa booda baay'achaa wanti haalli saal qunnamtii fi walitti hidhachuun kun baay'achaa yeroo deemu dhuma irratti dheerachuu isaarraa kan ka'e plus yookiin mallattoo ida'amuu isa kaa'anii dhimma kanarratti murtoon fudhatameera. Murtoon fudhatame kuni maalirratti dhaabbate isa jedhamuun qabxii 5 tokko isinitti hima. Inni tokkoffaaf inni olaanaan sagalee Waaqayyoo bifa hin shakkisiisneen waan saal tokkummaatiin mormuuf cubbuudha jedhee waan ittiin mormuufi jechuudha. Inni kun eessarra jira warra jettan seera Lewwotaa 18:22. Akkasumas seera Lewwotaa 20:13, ergaa Yihuudaa 7, ergaa gara warra Roomee 1:26-28tti, seera uumamaa 2:24 irratti, Maarqos 10:6-9 irratti, tokkoffaa Qorontos 6:9-10 irratti, tokkoffaa Ximootiyoos 1:8-11 irratti. Inni sababiin lammaffaan waldaan gara biiftuu boolee murtoo kanatti adeemte waldaan biiftuu boolee addatti qulqullaa'ummaa gaa'elaa irratti gadi fageenyaan bal'inaan hin hojjetti wanta ta'eef waan faallaa gaa'ela Waaqayyoo dhaabe hojjetu hundumaa mormitii jechuudha. Waldaan wanta jajjaboo isheen hammammaatti hojjetteerraa kitaaba barsiisa baay'ee walittaansuudhaan dargaggootaaf waldaaf laatamaa tureerraa kan ba'e kitaaba jalqaba akkasin turre kan jedhu maxxansiistee baasteetti. Inni lammaffaan dhimma gaa'elaa maqaa yookiin mata duree taliilummaa jedhu jalatti ijoollee waggaa 10 kaasee waldaan biiftuu boolee barsiisaa jirti. Xiyyeeffannaa addaatti laachuudhaa fi ijoolleen keenya hafuura barichaatiin akka mo'amneef jireenya qulqullaa akka jiraataniif gaa'ela qulqullaa akka Waaqayyoo yaade sanatti akka dhaabbachuu danda'aniif waldaan keenya isa kana barsiisaa jirti. Akkasumaanis immoo saal tokkummaan yookiin inni isaan LGBTQ jedhan kallattiin toora Waaqayyoo kaa'e irratti fincila wanta ta'eefidha. Saal tokkummaan ni jedhamu kuni waa'ee isaan human sexuality jedhu sana gararraatti Waaqayyoo sirrii miti jechuudha. Waaqayyoo irratti finciluudha. Kun barumsi isaa bal'aadha. Gabaabaatti kanuma jedheen darbuu barbaada. Inni dhuma irratti waldaan keenyatti amantu abdiin keenya ni guddaan deebi'ee dhufee nu fudhachuu gooftaa keenya Yesus Kiristoosidha. Gooftaan keenya hin dhufa. Innis immoo qilleensa keessatti ol butamnee gara cidha hoolichaatti adeemna. Gooftaan keenya misirrichadha. Waldaan kiristaanaa immoo misirrittiidha. Isa kana lallabna hin shaakalla. Beeksisa amantii keenya yeroo jennu qulqullooftuu waldaa kiristaanaa jennee dubbanna. Waldaan kiristaanaa akka wangeelli kaa'utti dhalaadha isheen. Waldaan kiristaanaa waldaan isa miti isheedha. Maaliif? Haadha manaa hoolichaati waan taaneef. Inni kun abdii waldaa kiristaanaati. Inni kun nuyi isatti qophaa'aa, isatti aarsaatti baasaa itti adeemaa jirrudha.
Inni kun isa nuyi dhalootatti kaasnudha. Kanaaf waan dhufaatii gooftaa keenya misirrichaa fi misirrittii cidha hoolichaatiin mormu hundumaatiin hin mormina.